يا هلا اسم لينكم نوان تلكنو آجان كينيا باجدا كان سركا بربادنو دوادو كوباكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو هردفتوتا في كبجمتوتا دعوتوتا كيا أوروني تاتان هندكتسانو دفني مو فيديو براتين يادا براتين جتشودا يادا توكو توكو ولي فوني ولي مري أنا جئتني إني سنفيدت في يعني يكون إدو سامو كيالي كيس ديمسي أس ديمسي لا عليه جتشودا جولي شامران كينا جولي بيا عربا كيس جيران نومان وليتك أباتي جتشودا واني نراحا سو بربادة تجرا جتشودا maalinni yeroo hundaa kaash social media kanarratti illee ni baasna kammoo hin baane baay'eetu jira jechuudha kan ukateetiin kan namni hin argine hedduutu jira jechuudha kan gubataa jiru kan lubbuu ofii dhabaa jiru kan waa hedduu godhaa jiru nama baay'eetu jira jechuudha maaliif kana yoo isin hin jedhu jechuudha dhugaa ijoolleen hedduu kan lubbuu isaanii baasaniif sababa kana jeetiin naannoo gara sammuu kiyya keessatti jechuudha maaliif dadhabbiin isaan itti dadhabanii maallaqa kana itti fidanii san itti dhagaamuu dhabeetiin maallaqa kana fuudhanii kennanii achiin booda dammoo deebii gaafa dhaban gaafa immoo maallaqa kana argachuu dhaban yaanni isaanii isaan waxalee sammuu isaanii keessatti yaanni garagaraa itti deddeebi'eetiin jechuudha haga lubbuu isii dabarsuu geettu takkatti geettee lubbuu fi dabarsiti jechuudha. yeroo baay'ee namni yoo du'u maaliif du'ee waan inni du'eef hin beekamu yeroo hedduu bakka akkanuma kufeetiin du'ee yookaan immoo fooqirraa kufee yookaan immoo waattu akkas ta'e jedhaniituma cal'ifamaa jechuudha rakkina nama sanii beekuun hin danda'amu maaliif namni sun eega du'eerraa rakkina nama sanii dhaga'uu yookaan immoo beekuu hin dandeenyu jechuudha mucattiin tun dhiyoo kana tiktook irratti baatee turte maallaqa mucaa kanarraa qaba jetteetiin jechuudha garuu miidiyaa irratti akkii isaan wal godhan hedduu namallee qaanyisaa namallee gaddisiisaa jechuudha maaliif mucaan kaleessa yookaan isii kadhatee luka isii jalatti kufee akka barbaadeetti isii kadhateetiin maallaqa kana irraa fuudhee gaafa isiin maallaqa kiyya naa deebisi jechuun kabaja inni isiif kenne yookaan immoo arrabni inni arrabsu yookaan jechoonni inni jedhu miidiyaa irratti baay'ee tokko nama saalfachiisa baay'ee tokkollee namatti dhaga'amaa jechuudha haqallee haa qabaattu mucattiin tun haqallee haa qabaachuu baatu jechuudha kabaja miidiyaa irratti silaa kabaja mucattii tanaa silaa eeguu qabaa jechuudha garuu inni kabaja isii eeguu dideetiin waan hedduu haasa'uun isaa sun baay'ee nama gaddisiisaa jechuudha birriin hin dhufti hin deemti yookaan hin argamti yookaan immoo hin dhufti yookaan hin deemti jechuudha yeroo hundaa maallaqa yookaan arganna yookaan argannu haa ta'u malee garuu kabaja kana osoo walii kennan immoo boruufillee yookaan bareeda maaliif yookaan inni kufee isii arguu danda'a yookaan isiin kuftee isa arguu dandeetti jechuudha namni har'a qabu namni boru qabaachuu dhabuu danda'a si galee maaliif yeroo hundaa hin qabna yeroo hundaa qabaa hin qabna jechuun hin danda'amu maaliif jennaan namni har'a fooqii abbaa fi fooqii hedduu ka qabu kan gizee takkittiitti dhaba ta'utu jira jechuudha dhiyoo kana yoo argitan jechuudha gara sooriyaa kanaa fi gara jechuun turkii kanatti waan adeemsisame guyyaa takkatti daqiiqaa muraasa keessatti fooqiin hagas fooqiin akkasti bareedu sun dhaba ta'e jechuudha hagana duniyaan jechuudha garuu maaliif ilmi namaa yoo kabaja walii kenne irra bareeda malee yoo kabaja walirraa fuudhee waan hin taane waliin jedhu baay'ee tokko nama gaddisiisaa jechuudha ani garuu dhugaa qabdi mucattiin tun jedha maaliif akka kaleessa jaalattee isa jaalattee isaaf yaaddeetiin maallaqa kenniteef inni kabaja isii san dhiisee maallaqa sanuu yookaan seeraan deebisee fi seeraan osoo ofirraa geggeessee silaa har'a isiillee miidiyaa irra baatee hin himattu jechuudha garuu inni keessaan waan isii miidheef isiin immoo miidhama san uf qubasattee yookaan uf qabdeetiin waan taa'uu dadhabdeef bakka kanaan geette jechuudha akka miidiyaa irratti ol baastu isii taasisee jechuudha si galee saniifuu haqa qabdi maallaqni isii kun deebi'uu fi qabaa jedha ani akka kiyyaatitti jechuudha yaa ujeersummaan qabanii jiranii akiitiin deebi'aaf abdii guddaa qaba inna maalini wanna kanarraa barannu maalinni yoo ka jennu taate jechuudha gaafa awwala kennitan yookaan immoo gaafa awwala kennitan naan deebisu bakka isuma gargaara jedha kenna maaliif jennaaniin bakka in gargaara jedha kenna saniin booda maallaqa san isinii deebisu isinii deebise isinii deebisuu baatu tokkoltu alallah rabbiin isinii dabalee isinii haa kennu
yaani ijoolleen biyya arabaa jiru hundi kennaa hin beeknu of sobuun yookaan kijiba haasa'uun hin barbaachisu maaliif jennaan nu hundinuu hin kennina maaliif jennaan kan hin kennine kan hin gubanne yoo biyya arabaa kana keessatti hin jira yoo je dhugaa harkaa baasu yaani warri dhageeffatanii biyya arabaa keessa jirtan ani neeraan cabduun takka na jalaa hin fudhatamne ani neeraa cabduu takka hin dhabne warri jettan warri liqeessitanii hin dhabin yoo ka jiraattan taate ani dhugaa garuu mustahil yaani hin jiru jechuudha jira natti fakkaatu yoo namni akkasii sun ka jiraatu taate maashaallah shillimaata argatu qabaayyuu akka kiyyaatitti akkas jedha maaliifi nama hedduu beeyna hiriyaa qabna namni ollaa keenya ka dalagu jira kan ollaa keenya jiru jira kan mana nu dalagnu ka fira jaraa bira ka dalagu jira hundinuu jechuudha nama liqeessee maallaqni isaa deebi'uu fi didee jira jechuudha nu hundinuu maallaqni nu deebine garuu haa ta'u gaafa maallaqa kennitan qusadhaa kenna qusadhaa kenniin dirqama yoo kennitanis dammoo akkasitti karaa hin taaneen hin kennina karaa itti namni hundu siif quuqamu yaani karaa abbaan kee mucattiin tiyya haqa qabdi jedhuun karaa immoo haatiti haqa qabdi mucattiin tiyya bakka jettuun bakka warri kee sii beekuun bakka immoo argitee obboleeyyan kee yookaan firoottan kee yookaan immoo ahliin kee yookaan immoo namni hiriyoonni ta'e itti sii beektuun kennuu qabda malee bakka argiteetti kennumte mucaan kun jaarsa isiiti sa'aatii saniiti jaarsa isiiti jaarsa kiyya jettee jirti bakka kenniteef himti akka nama tokkootiiti wal jijjiirraa waliin guddannaa waliin bakka kana geennaa jetteetiin maallaqa kana kennitee jirti kalaas eega inni deeme dammoo karaa nagaa jetteeni bira deemuu qabdi malee maallaqa kana naa deebisi jettee miidiyaa irratti baasanii iyyuun yookaan wacuun wanni namaaf dabalullee hin jiru wanni namaaf godhullee hin jiru jechuudha rabbi tokkochatu sii kennaa rabbi tokkochatu sirraa fudhataa jechuu duniyaa keetii gaafa rabbi ganama sirraa hin fudhata siin jedhee yookaan jaarsa kee osoo hin ta'in yookaan maatiin keetillee si jalaa balleessuu danda'anii arabnillee yookaan maallaqa sii kennuu dhabuu dandeetti karaa hedduudhaan karaa adda addaatiin maallaqa sana akka rabbiin sirraa balleessu gaafa ganamaati maallaqa sana hojjechuu jalqabderraa akka badu si godhee jira maaliifi nu hin hojjennaa garuu immoo yoo gaafa tokko arabnillee si orgatuu danda'a jechuudha. Gaafa tokko dammoo maatii makeetiyyuutti kennite maatiin kee si jalaa balleessuu danda'anii yookaan obboleessi keetti kennite obboleessi keetti si jalaa balleessuu danda'a jechuudha. Kun hundi waan qadara ta'eef itti ilaalina bakka qadara waan ta'eef rabbiitti tawakkaltu jedha rabbii keessanitti amantaa beeytanitti waan beeytanitti kennatu qabdan malee akkasitti aartanii yookaan immoo maaliif kun hundi ta'ee akkamitti ta'a jettaniitiin wanni isin gaddisiisu hin jiru jedhaan gara kiyyaatiin jechuudha. Inna kanatti aansee dammoo namni quba namatti qabdan jechuudha. Namni quba namatti qabu qubni afran akka isin bira jiru ufu badhaa. Har'a maa kenniti maa akkas taate miidiyaa irratti akkas taate maa akkas taate jedhee nama arrabsu ka ufiituun beeytu re'een sareedhaan eegee gadi qabadhu jettee jedhan maaliif jennaaniin namni dura ani maalirra jira ani maal godhaa jira ani akkam godhaa jira maalitti jira jee uf beekuu qaba malee namnummaan beetiin gubata isaa haasee fi gubata kee ossitee gubata namaa isuuf deemuun wallaahi hedduu tokko namatti ulfaataa jechuudha maaliif namni hundinuu gubata hin qaba namni gubata hin qabne hin jiru jechuudha garuu haa ta'u malee haalli itti nama hubachuu qabdan haala nama itti hubattan maayindii keessan yookaan sammuu keessan dalagdanii namni kun haqa qaba yookaan immoo mucaan kun yookaan rakkateetiin irraa fudhatee amma deebisuu waan dadhabeef waan kana akkas godhee malee osoo qabaatee deebisuu danda'a osoo maallaqa kana qabaatee yookaan deebisuu fi danda'a garuu waan dhabeef immoo deebisuu waan hin dandeenyeef bakka maal godhee narraa hin qabduu jedheen isin galee gisee tokko waan tokko hubachuun dirqama. Maaliif yookaan waan deebisuun qabu yookaan maallaqa kana akkaataa itti deebisu waan hin qabneef waan isiif hojjetee deebisuu hin dandeenyeef isii tana naaf hin kennine jeetiin ofirraa baasuu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee gaafa argate yookaan maallaqa kan deebisuu fi danda'a jechuudha. Gaafa argate deebisuu fi danda'a.
Sanifuu ilma namaa kana waan hin beekneef keessa isaa maal akka ta'e rakkina maaltu keessa isaa jira maal rakkatee akkamitti wanni kun deemame wanni kun akkamitti ta'ee jennee waan hubachuu hin dandeenyeef jechuudha. Osoo nama sanii uf qusanneetiin ilaallee haala bareedaadhaan isiillee isallee osoo wal madaalchisnee ilaallee bareeda quba isatti qabne isiin immoo haqa qabdi jechuun yookaan immoo isiin haqa hin qabdu isatu haqa qaba jennee yookaan isiin maa maallaqa kana kennite isiin nama akkanaati jennee isii arrabsinee isii gadxiqqeessuu osoo hin taane isiillee innillee haqa qaba jennee isaafillee isiifillee yaaduu qabna. Maaliif innis taboru dhufaa jirtu sanillee akka hin miine gochuu qabna. Maaliif tan amma itti deemaa jirtullee bar obboleetti mateen isiillee bar akkasumatti gizee jaalalaa kana maallaqa kennite gaafa jaalalli dhumate akkas godhuu danda'a jechuudha. Gaafa isa deeggarru inni borullee akkasumatti mucatti sanillee miidhaa jechuudha. Seegalee namni har'a dubartii takka miidhee akka dubartii hundaayyuu miidhetti ilaalama. Maaliif jennaaniin isiilleen haa taatu isiin har'a dhiira arrabsitee dhiiraan akkanaati akkana jette taanaaniin dhiirri boru dhufullee akkasumatti arrabsamaa kun beekamaadha jechuudha. Namni dubartiin takka nama waliin ciistee waliin nyaattee dhugde tokko arrabsite taanaaniin kan boru dhufullee hin arrabsiti. Kan iftaani dhufullee hin arrabsiti jechuudha. Isa kana ilaaluu qabna. Innillee akkasuma dubartii har'a waliin ciisee waliin gammadee waliin waa hunda dabarsee takka arrabsee taanaaniin bortuun illee ta dhuftu sanillee hin arrabsa. Ta dhuftu sunillee gaafa rakkoo gaafa gammachuu gammachuun hin dhumatu jechuudha. Akkas laa gammachuun illee hin dhumata gammachuun gadda hin fida. Akkuma har'a gammannee balaa kana gadi buusnee maal jennee kaan jennutti garummoo gaafa immoo gammachuun sun dhumatee maaltu dhufa gaddatu dhufa jechuudha. Gaafa gaddi dhufe dammoo arrabsoo fi kaanii fi jinnii fi jaankaa walirra kaayuun hin barbaachisu. Maaliif jenna wal qusatuun dirqama kaa har'aan yoo gaafa na qusattee bor dubartiin yoo dhuftullee qusadha. Yoo dhiirri dhufe qusadhee waan san dabarsaa jechuudha. Namni kun har'a haala arrabni isaa ala bule boru namni biraa dhufeef akkamitti arrabni isaa keessa bulalee aluma bulaa. Seegalee waan san ta'eef ilaalchi ilmi namaa akkuma gizee jaalallee liqeessine san gaafa inni nuu kennu baatillee hubannee akka nuun deebine yoo kabeenu taate sabrii godhannee rabbii kennantti ol iyyannee yaa rabbi birrii san caala naa kenni humna naa kenni fayyaa naa kenni yoo jennee kadhanne bakka sanitti rabbiin immoo san daran nuu kennuu danda'a waan isa caaleen nuu kennuu danda'a maallaqa isa bira jiru caala nu argachuu dandeenya jechuudha. Waan san ta'eef isa kana irratti osoo hubannee jechuudha. Mucattiin tun garuu nama jabduudha jeetiin yaada. Maaliif yoo akkanumatti ilaalamtu jabduu fakkaatti garuu arrabni isiin akkasitti nama arrabsitu sun xiqqoo isii baay'ee tokko na gaddisiisee ijoollee hiriyoota isaallee hunda isaa jechuun walitti qabdee arrabsuun isii xiqqoo isii namatti ulfaate. Maaliif gaafa san ijoolleen hiriyoonni isii kenni maallaqa kana jedhanii miti ka kennite jaalattee kennite akkuma jaalattee kennitetti jaalattee dhiisuu qabdi malee ijoollee hiriyoota isaa walitti qabdee isiin warra sobaadhaa hin sobdanii maalidha jettee akkasitti isaan irra deemuu hin qabdu ture jechuudha. Kabajamtuu fi jaalatamtuu obboleettii tiyya jechuudha. Si kabaja si jaaladha haga nama tokkootitti jechuudha. Sirraa haasoo barbaade osoo hin ta'in haala jireenyaaf jiruuf jireenya kana nama hunda keessa jiru kana ibsuu barbaade suuraa kee asirra kaa'ee yoo suuraa kee irra kaa'uun kiyya si aarsi yookaan si dallansisee dhiifama si gaafadha jechuudha. Maaliif yaada kiyya ibsatu yaanni ilmi namaa hundinuu akka tokko yaadu akka garagaraatitti yaanna nama quba tokko quba namatti qabne qubni afur akka nutti hin qabamne akka gara keenya hin deebine of eeggannoo guddaadhaan deemuu qabna jechuudha. Obboleeyyan tiyya nasihaa walii yaaduun waan gaarii walii yaaduun bareeda. Yeroo hedduu walii wannaa jechuun hin barbaachisu. Walitti kaanee walitti waan hin taane walii yaaduun hin barbaachisu jechuudha. Asumaan sagantaan kiyya kana fakkaataa yaadni kiyya koomentii jalatti naa barreessaa. Yoo yaadni hin taane taate yoo kana qeeqxan taate yaadni kun sirrii miti yoo kanaan jettan taate jechuudha. Yoo immoo yaadni kiyya natti isinitti tolee jiraate yaada bareedaa
gaggaarii komentii bareedaa barreessaa isiniin jedha. Waa hundaanuu rabbiin nu waliin haa jiraatu. Ijoollee biyya arabaa jiran hundaafuu rabbiin haqlii haa kennuu fi obsa haa kennuu fi humna haa kennuu fi fayyaa guutuu rabbiin haa kennuu fi fayyaan yoo jiraatte wanni hundi ni jira jechuudha. Rabbi fayyaa isaaniif haa kennu jedha. Maaliif yoo fayyaan jiraate wanni hunduu hin jira jechuudha. Wanni hin dhabame hin jiru jechuudha. Inna obsa nuuf haa kennu. Irra caala yoo obsa qabaatte bakka feete ni geetta. Bakka feete kakaleessa kufaati kaleessaati irra baratu dirqama. Namni tokko yoo kufee kufaati kaleessa sanirra barate ka'uuf immoo uf qopheessuun dirqama. Kaleessa liqeessitee dhabdee jirtaa miti kanaan booda demoo uf eeggatuun dirqama keetii jedha. Ani akka kiyyaatitti akkas jedha. Yaada kiyyallee isinitti dheeressee jeeraa dhiifama naa godha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Wanroonni like subscribe share naan godhin. Like fi subscribe keessan naaf godha. Warroonni maatii kiyya hin ta'in maatii kiyya naaf ta'a isiniin jedha. Asumaan yaada kiyya xumuree jira. Sagantaa biraatti walitti geennutti